Akafuuna jirra jirtuu jenna hordoftoota Baarkoo Miidiyaa. Hundi keessanuu nagaa keessanii jecha Baarkoo Miidiyaan oduu fi odeeffannoo waayitaawaa isin biraan gahuuf akkuma itti fufetti jira. Har'aafis akkuma waadaa isiniif galleen kutaa lammaffaa fi isa xumuraa barruu Jawaar Mahaammad irratti korfooyneeti jira. Kanaafis nu faana bu'aa jechaa YouTube chaanaalii keessan Baarkoo Miidiyaa kana like, share fi subscribe godhuun nu faana bu'aa jenna. Barruun arraaroga hawaasummaatiin tan jalqabde hoggaa taatu lolli biyyoota lama jidduutti godhamuuf cimina humna waraanaa ofii fi tumsa alaatiin dabalata deeggarsa hawaasa biyyoota sanii murteessaadha. Loltoota jiran hamileessuuf loltoota haaree dabalachuuf akkasumas deeggarsa leecceelloo fi hamilee argamsiisuuf ummanni lola sanitti amanee deeggaruu qaba. Kanarraa kaanee haala qabatamaa Itoophiyaa fi Eertiraa waliin haamillannu. Sababa gamni lameen lola kanaaf dhiyeessan irraa hoggaa kaanu gama Itoophiyaatiin sababni lola kanaa abbummaa buufata doonii gonfachuudha. Kan gama Eertiriyaa ammoo walabummaa fi baraaramuu biyyattiiti. Itoophiyaan buufata doonii malee hafuun gaabbii lammiileen isii hundi hiratan akka ta'e beekamaadha. Yaaliin buufata doonii deebisanii arkachuu kana ummaticha kallattii hundaan kakaasuuf ni fayyada ta'a. Garuu haalli qabatamaan keessoo Itoophiyaa amma jiru kan ni dandeessaa ji'uudha. Yeroo ammaatti ilaalchi biyyummaa fi komiyyoo kaa'uu shakkiin sabummaan Itiyoo naashinaalizim wal dorgommii fi wal faalleessaa kan jiru ta'uu isaati. Qaamoleen hawaasaa dur ajandaalee buufata doonii kanaaf si'aayina cimaa qabaachuun beekaman yeroo ammaa komii fi ilaalcha sabummaan dhuunfatamanii jiru. Hamilee fi si'aayina kaleessaa saniin sossoo'uunis rakkisaadha. Akkasumas mootummaa aangoo irra jiruu fi ajandaadhuma buufata doonii kana akka dhimma saba tokkootti dhiheeffamuun isaa dogoggora guddaa saboota biroo moggeesseedha. Dabalataan qaala'insi jireenyaa kufaatii diinagdee dhaqqabsiisee fi nagayaan bahanii galuu dadhabuun wal waraansi keessoo dhaqqabsiisee lammiileen biyyattii ajandaa biyyummaa caalaa lubbuun jiraachuu mataa isaaniif dursa akka kennan taasisee jira. Kanaafuu dhimmi buufata doonii har'aas qalbii ummataa kan harkisu ta'us akka dur deeggarsa lukkuu hanga lubbuu ummata guutuu biyyattii sossoosa ja'anii tilmaamuuf ni ulfaata. Kan gama Eertiraa yoo kan laallu taates ummanni biyyattii sirna abbaa irree nufuun isaaniitiis beekamaadha. Kanaas mormii waggoota dabran biyyoota alaa keessatti gaggeeffamu irraa hubachuun ni danda'ama. Kanarraa ka'uun aggaammii mootummaa Isaayyaas irratti gama kamiinuu taasifamu ni deeggarru ja'anii tilmaamuun ni danda'ama. Garuu akkaataan Abiyyi sababa lola kanaa itti kaa'ee kan Isaayyaas fayyadeedha. Akeekni lola kanaa Isaayyaas kuffisuu osoo hin taane buufata doonii Asab fudhachuu akka ta'eetti kaayyate. Kun ammoo mootummaa Eertiraa sababni lola walabummaa fi akka biyyaatti jiraachuu Eertiraa akka ta'eetti kan kaa'ame san dhugoomse. Kanarraa ka'uun uummata Eertiraa keessaa bira dabree warri diyaaspooraa dur sirna Isaayyaas mormulleen akka cinaa hiriiru godhaa jira. Kanaaf ammoo fakkeenyi jabaan sochiin deeggartoota farra Shaabiyaa kan baroota dabraniif biyyoota garaagaraa keessatti sirnicha hudhee qabee eega dubbiin Asab kaatee guutumatti sadarkaa ja'amuu danda'uun dhaamuu isaati. Waanumaanii fi harka tokko isiniif haa qooduuti yeroon Awurooppaa dhaqu ollaan qubadhe san manguddoo dhalootaan Eertiraa ta'antu jiraata. Waggoota dabraniif yeroon dhaqu buna waliin dhuyna ture. Jarri sun dur lola bilisummaa Eertiraa keessatti hirmaachaa warra turedha. Gariin miseensota jabaa kaan ammoo kan Shaabiyaati. Hundinuu garuu gaafaan ani dur arke mootummaa Isaayyaas hadheeffatanii mormuu turan. Jalqaba kaniin wal baradheen bara qabsoo qeeroo Oromoo san ture. Boodarra gaafa Abiyyi aangoo qabatee Isaayyaas waliin mirqaanan san jaarsoliin sun dallansuu guddaa keessa turan. Achirraa kaasee hammaan hidhaa bahee deebi'ee arkutti ejjennoon farra Isaayyaas sun achuma ture. Baatii jaha booda yoo wal agarru namuma biraa ta'anii natti as bahan. Isaayyaas faarsuu baataniis Abiyyi garuu ni abaaran. Miira jara sanii keessaa tokko jaarsi dulluma keessa kiraanchiin deemu tokko wanti inni dubbate sirriitti ibsa. Ani Isaayyaas arraas boruus niin jibba garuu weerara lafa keenya murachuuf deemuu fi walabummaa Eertiraa dhabamsiisuuf deemu duraan dhaabbadha. Biyyatti galee miilaan deemuu dadhabuus mishigii keessa taa'ee ammaan du'utti niin dhukaasa jechuun miira dallansuu hamaa tokkoon dubbate. Jijjiiramni ejjennoo humnoota farra Isaayyaas turanii kana madaaluuf hayyootaa fi gameeyyii siyaasaa mormituu Eertiraa hedduu dubbisee jira.
kudhan keessaa 8 ejjennoo wal fakkaatus qabu. Arsaa kaleessaatu jira warri hin deeggarrelleen dubbachuuf rakkatu. Yaaliin Abiyyi mormitoota Eertiraa gurmeessee bobbaasuuf taasise kan hammas hin milkaa'iniifis kanuma. Walumaa galatti Abiyyi sababa lola kanaa asab godhuun isaa Isaayyaasiif badhaasa guddaadha. Mormitoota keessattuu biyya alaatti saffisaan jabaachaa turan laamsheessuun ilaalcha ummata biyya keessaa fi diiyaaspooraa deebisee if cinatti hiriirsuuf Isaayyaas gargaaree jira. Gama dinagdeetii yoo kan laallu taateesi dinagdeen Itoophiyaa kan Eertiraa irra dachaa hedduun guddaa ta'uun beekamaadha. Garuu ammoo galiin mootummaa Eertiraa xiqqaa ta'us baasiin hedduu yaraadha. Humna namoota muraasaatu mindaa mootummaatiin jiraata. Loltoonni irra jireessaan kafaltii malee bilisaan tajaajilu. Sirna abbaa irree hidda jabeeffate waan ta'eef malaammaltummaan hedduu xiqqaadha. Liqiin biyya alaatis waan irra hin jirreef kafaltiin bara jechuun kan goolabate xinxalaa fi hayyuu siyaasaa Jawaar Mahammadii. Egaa kurfaa keenya arraatiin hanga ammaatti kan isin waliin tureesi an Jamaal Abduleetiin ture. Gama gulaaluutiin ammoo Aadam dhalatee yookaan Aadam Abdallaa waliin turre. Oduu fi odeeffannoo akkasuma dhimmoota biraatiin ammoo walitti dachaanutti YouTube chaanaalii keessan Baarkoo Miidiyaa kana like, share, subscribe godhuun nu jajjabeessaa maatii keenya ta'aa jenna.